ይችላል ይላል አባቴ። ኢትዮጵያ ህዝብ ይችላል፣ አዶናይም ይችላል። በጣም የሚገርም ዜና ይዤ እመጣለሁ። አዶናይ 24 ሰዓት ውስጥ ለትግራይ ህዝብ እርዳታ ማለት ነው 11 ሚሊዮን ተሰብስበዋል። ዋው! በጣም የሚገርም ነገር ነው። ይሄ ታሪክ ነው። ይሄ ሪካርድ ነው። በጣም የሚገርም ሪካርድ ነው። ይችላል አባቴ፣ ይችላል አዶናይ፣ ይችላል። የእኛ ጥሩ ነገር ላይ ከአንተ ጋር እንቆማለን። አዶናይ ሃይዞ። የትግራይ ህዝብ የእኛ ህዝብ ነው። የትግራይ እናት የእኛ እናት ነው። የትግራይ አባት የእኛ አባት ነው። ስለዚህ በጣም እናመሰግናለን የኢትዮጵያ ህዝብ፣ ሁሉም የትግራይ ህዝብ ድምፅ የሆናችሁ ሰዎች በጣም በልብ ነው የማመሰግነው። ዋው ዋን አጃኢባቱ ደለቀሜ ታሪካቱ ደለቀሜ ኡመን ኢትዮጵያ ኒደንዳ ታሪካ ደለጉ ደለገሜ የለ አዶናይን ከናን ዱረ ሰግት ፈምስ jechuudhaan waan hin taane galee mana sirreessaa seenuu isaanii yaadata. Yeroo sanitti dogoggora akka ta'e dubbannee turre. Har'a ammoo rakkina uummata Tigraay irra dhufe. Haadha Tigraay beelofte, abbaa Tigraay beela'e, beelli isaanii hin barbaachisu. Osoo nuti jirru jechuudhaan sa'aatii 24 keessatti waan Itoophiyaa keessatti raawwatame. Sa'a 24 kaleessa galgala jalqabee amma sa'aatii kana birrii Itoophiyaa miiliyoona 11 kaachii jechuudha. Miiliyoona 11 walitti qabuu danda'ee jira. Ilaala abbaate. Waan kun nagarii qaburratti hin galateeffannaa, hin dinqisiifannas. Shiishaa keetirraa, biiraa keetirraa, jimaa keetirraa, xibsii keetirraa, qaywaxii keetirraa, hallichaa keetirraa, birrima muraasa qannasii ummata Tigraay beelaa jiruuf deeggarsa godhi. Ummanni suni ilma namaatii miti. Bineensis nama akkasii beela'ee beelaan dhumaa jiru saniif ni azzanaa jechuudha. Cakkaanyii ta'uus hin barbaachisu. Beela akka gaariitti nyaattee muratte wayitii uummata akkasii beela'u san argitu baxaamitti nama dhukkubsa. Baay'ee natti dhagahame, baay'ee na gaddisiise, baay'ee natti dhagahame. Maaliif jennaan namni wayitii ofii isaatii quufee akka gaariitti nyaatu beelaa waan jiru namatti hin fakkaatu. Namoonni viidiyoo kana hojjetanii rakkina Tigraay keessa jiru uummata kana hawaasa biraan gahan waaw baay'ee galateeffatamuu qabanii deeggarsi uummata Tigraay haala ajaa'ibaatiin itti fufee jira. Uummanni Oromoos kana keessaa qooda fudhachuu qabdanii hawaasni Oromoos mootummaan federaalaas uummata Tigraay akka gareen Dabratsiyoon fa'aati uummata kana ukkaamsee uummata kana balleessuudhaaf murteessu osoo hin taane mootummaan federaalaa Rippaabilika Itoophiyaa innis dirqama isaa bahuu qaba. Uummanni Tigraay uummata Itoophiyaati. Gara kamittuu gareen adda bilisa baasaa Tigraay ofiin jedhu gareen Dabratsiyoon fa'aati aangoo isaaniitiif jecha rakkina uummata kanaa dho'isanii beela uummata kanaa dho'isanii abdii firannee amma taasifamu murree bakka gara waraana seenta akkamii waraana seenta uummanni asiin beelaan osoo dhumaa jiru dabalataan uummata kana dararuufi በጣም itti Adonaayin taarika dalagee miliyoona 11 sa'aatii 24 keessa sabaasabuu danda'ee jira gurbaan ይችላል ይላል wanni biraa wanni jedhamu jiru galatooma thank you very much ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ እንላለን እናመሰግናለን መልካም ጊዜ